Karrayyuun gosa Oromoo sabboonaadha. Hawaasa aadaaf duudhaa isaatiin jiraachuuf kutatee ka'edha. Sirni gadaa eenyummaa saba Oromoo hawaasa addunyaatti beeksise kutaalee Oromiyaa inni har'a sirriitti itti calaqqisu keessaa qeen Karrayyuu adda durummaan eeramti. Jaalallii fi kabajni ganama saba Oromoo bira tures har'allee jiruuf jireenya Karrayyuuti. Karrayyuun sirna gadaatiin bulu baalli gadaa waggaa 8 harkasaa ture dabarsee kan waliif kennu adeemsa yookaan sirna torban 3 turu keessattidha. Ardaa baalliin itti wal jijjiiramutti namaaf loontu torban 3 godaanee tura. Ardaa kanatti galma keessa jiraatanii fi mooraa looniitu ijaarama. Uummanni Oromoo Karrayyuu kun uummata seenaa, aadaa, duudhaa fi aartii isaa hanga har'aatti dhaloota har'aatiif dabarsaa. Kanaaf dhaloonni har'aa kunis aadaa fi seenaa duudhaa uummanni Karrayyuu achirraa dhaloota har'aatti dabarsu kun dhaloonni har'aa kunis aadaa isaa beekee qorate sadarkaa itti aanu sanatti ammayyoomse aadaa kana mallaqatti jijjiiree irraa fayyadamaa sadarkaa ta'uu danda'utti deemuun barbaachisaa ta'a. Yeroo baalli walirraa fuudhinsaa halkaniif guyyaan dabaree wal jijjiiran qoodaaf mijuu mataa isaanii qabu. Akkuma warra dhiiraa dubartoonnis cidha kana keessatti qooda mataa isaanii qabu. Dhangaa sirnichaaf barbaachisu dubartootatu qopheessa. Aadaan hawwataa yeroon sirni baallii gadaa walharkaa fuudhinsaa hanga ga'utti halkanis ta'e guyyaa wantoota garaa garaatu raawwata. Sirna baalli yoggaa walirraa fuudhan daawwachuudhaa fi aadaa keenya kan abbootii keenyaa saniis barachuudhaaf kanumaaf dhufnee jechuudha. Oh, the ceremony is really beautiful. It is the true people of Oromos. I am very, very happy to have this opportunity to witness this. It is really beautiful. It's really beautiful. The people are beautiful. The ceremony is beautiful. The houses they built is beautiful. And this speaks the virginity of humanity. This is, I think, I haven't seen like this ever. I've been all over, like so many places in the world. I haven't seen this. Even in the Philippines where I was born, the natives, I haven't seen this. So for this reason, I am so happy to have witnessed this. This is an experience of a lifetime. Waluman. Aadaan bulchiinsa sirna gadaa dimokiraasiif bu'uura ta'e kun seera bulmaataa ta'uurra darbee madda qorannoof qo'annoo ta'aa dhufeera. Sirnootni gadaa yeroo garaa garaatti qophaa'anis hawwata tuuristii ta'aa jiru. Kun immoo yoomiyyuu saba Oromoo ni boonsa.